Siachi si ana iron ulfina ke galchu siyang bifamo ti dukana sona jirenya gamachu kan ke siachi si ana iron ulfina ke galchu yo que rasi dabe entonces vi malesa arjar kakameti rukdada kobesa jibada kufa godo ilmani yesa barabara 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 kabaja ke ulfina ke nutil man ke jiran ini rartu ishenoitu tichil man ke jira biyata de biru oromia biya bishekarpa oromia biyele mokiltu oromia biya ali birra oromia Ashamar kafuna kam jirtu hordofto Oromia 11 kun kottu dhufe kenna hada keessummaa tokko affeerranneetiin hin jirre artistii beekamaadha keessayyuu ogummaa artii waggoota 20 ol 30 darban keessa artii Oromoo keessa tureen waan hedduu gaarii gumaacheetiin hin jirre fakkeenna artiistota Oromoo illee ta'eetiin hin jirre keessayyuu jaarraa namni Finfinneetti dhaladhe biyya alaatti dhaladhe kanaaf afaan Oromoo hin danda'u jedhutti Finfinneetti dhalatee guddatee afaan Oromoo eenyumaa oliyyuu artiidhaanis miidhagsee Oromoodhaaf waa hedduu gumaacheetiin hin jira. Sirboota kanaan dura ittiin beekamu hedduu keessaa dammaallasee raada qonneen lafa bahee yaadamma koomaa isaanii garaan nama badaa waan darbe yoo kaasanii akkasumatti ammoo hin teennu maalumatti teenyaa sirba albamii isaa kan gama dhumaa kanarratti baaseetiin hin ture keessaayyuu gadaan keenya jedhu bakkalcha calaqisaa biiftuun duubaan bariitu saba koo gadaan keenyaa milkii waa fagoon jirtu faajjiin galma abbaa gadaa urjiin odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenna galma geettu maleen haftu jedhamuu fi sirboota hedduudhaan beekama. Artiist Taaddala Gammachuu. Taaddee gama Oromiyaa 11 sagantaa kottu dhufeetti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Hedduu miidiyaarraa baddeertaa yoo xiqqaatee waggoottan hedduu miidiyaarraa baduu jechuun albamii kee gadaan keenyaa boodaa kan dhiheenna kana dhuftee barabaraaniin dhuftee baga nagaan dhuftee atis barabaraan nagaa fayyaa ta'e. Galatuumatillee barabaraan nagaa naa ta'e. Taaddee mee dura albamoota kee kanaan dura waa hedduu namni beekaa kilippota baay'ee ture tibba kana kan baaste ammatti baaqeedha albamiin qophaa'ara jedheetiniin yaadaa yookaan immoo dhiheenna kana hawaasa bira gahaa jedheetiniin yaadaa
barabaraan irraa waan tokko haa kaasnu. Maal barabarri? Barabaraan biyya keenya faa dhaabbannu, barabaraan Oromummaa keenya haa cimsinu, Oromummaa dagachuu dandeessu. Oromummaa keenyaaf dhiibamna, Oromummaa keenya waan baay'ee taana waan ta'eef Oromummaa keenya barabaraan cimsine biyya keenya barabaraan eeguu qabna. Namni tokko gaafa waa'ee sirba kee kana kaasnu waan wahii naa kaase. Mammaak afaan Amaaraa tokko naa mammaake. ሰው ማለት ሰው በጠፋበት ጊዜ ሰው የሆነ ነው አንጀት ማለት ወደናኒ ታደኒ ኦሮሚያ ጀደ ከንስርቤ ገዳ ኦሮሞማን ሰፈፈተመቲ ገዳ ነምኒ አፋን ኦሮሞቲ መቃ ኦሮሚያ ጀ ዋሙ ሰፈፈቴ ገንደ ኬሳ ሃባኑ መንደረ ኬሳ ሃባኑ ጀዳ ጅሩቴ ማለት መለ መንደረ ኬሳ ጅርተሞ ማይልቹ ነቤ Ani mandara keessa jiru biyya guddaa keessa jiru. Oromiyaa guddoo keessa jiru waan ta'eef warra akkas jedhu warruma san gaafattee deebisii laatee natti tola. Oromiyaan biyya guddaa jennee haasofne hin gaddallee intarviyu kennee hin ture. Biyya guddaa biyya bal'aa saba guddaa keessa jirra waan ta'eef an akkasitti naa qabadhu ammas irra deebitee kan hin gaddaa sanitti akka haasa'uu barbaadde nan haasa'a. Yeah. Maal seete dubbii markaatu tokko jira. Deddeebisaniitu waan tokko sitti himu. Deddeebisanii gaafa sitti himu san abdaa intini goota. Sammuun kee bareeti waan si bira jiru kana irraaffachuutti kaata. Irraaffachuu Oromiyaan irraaffatamee yaadu Oromiyaan irraaffachamuus hin dandeessu. Garuu barii sirbis namnis gaafa sitti haasa'u yoo gabbaaniitis bu'aan gaafa agartu waan kee dhiistee isteeppii itti aanutti deemtee akka waliin boochuu barbaadu ta'uu danda'a. Kanaaf abbaan fe'ee akka barbaadetti bo'uu danda'a. Isaan waan itti amanan saniif bo'uu danda'u. Ani immoo biyya kiyya guddaa sanii fi Oromummaa saniif yoonan iyyee abbaan fe'ee maraatu naan jechuu danda'a. Ani immoo biyya kiyyaaf barabaraan jedhee barabaraan Oromummaa dagachuu dandeenyu barabaraan eenyummaa ofii ni dagachuu danda'a waan ta'eef barabaraan Oromummaa keenya cimsina barabaraan Oromiyaa teenya yaadanna waan jedhuun aayidiyaa waan ta'eef kan barbaadeen fudhata kan hin barbaanne. Kanaaf akkasitti naaf dadhabatis. Sirbootni hedduun qophaa'anii jiru jedheetiniin abdadhaa barabaraanii baheen alatti because ani singilii baasuu hin jaalladhu waan jettu wayii dhagayeera waan ta'eef. Sirboota meeqa of keessaa qaba? Maal faatu nu eeggata? Egaa sirbootni ani hojjedhe albamaan oola. Albama caala. Albama tokko irratti yoo baay'ate sirba 14 fa'aa guuta. Maaksimamin isaa siidiidhaan 16 gochuu dandeessa. Ani sirboota naannoo 27-28 hojjedhe. Albama baasuudhaaf sababa adda addaatiin boru osoo hin jedhu wanni albamaa kun immoo si sobsiisa si galee amma nan baasa gaafa jettu wanti gara biraas mudachuu danda'a yookaan waan humna jira oduma kana gochuu kana gidduutti yeroo dheeraan irraa fudhate ani hojiin kiyya muuziqaa qofaa miti saayid biizinasii san qaba sababa kanaan naannoo waggaa 10 ture hin gadda gaafa naasawaa dhageesse ani sirba keessaa bahee hin beeku sirba keessan jira garuu akkaataa intervaaliin eegansaniin albaman baasa waanan muuziqaa hojjechuu keessa jiruuf waanan ta'eef natti hin dhaga'amne waggaa 10 akkanaan fagaadhee akkan ture waggaa 10 hin barre sanan boodan gaafan albama kana singilii kana baasuudhaaf yeroon tuna dirqisiisnan amma albamni kiyya ga'utti singilii tokkoon gabbaa'uun dirqama gaafa natti ta'u singilii san gabbaasuun piroomooshinii isaa gaafan jalqabu namni wanta bakka namootiin hedduun kabaja naaf qaban jaalala naaf qaban baduu kiyya na baganuu deebite welkaam baak maalii kana gaafan laalu waggaa sanan waggaa meeqa ergan baasee waggaa meeqa gaafan likkaa olmoos waggaa 10 ta'e. Kanaaf maal gochuun qaba akka sirboota hedduun hojjedhe sin jedha. Kana booda yoo rabbi jedhee milkaa'ee albamni kiyya ji'a 2 booda ji'a 2 gidduu kana nan baasadheen jira. Sanaan booda waggaa 2ttis waggaa 3ttis dafee osoo akka ammaa kana hin badin yoo rabbi umrii nu kennee biyya keenya nagaa godhe pilaanii akkasiitan qaba. Sirbootii 26-27 hojjedheera. Mee gama barabaraatti si haa deebisu.
Artiin dhugaa dubbachuudhaa fi waan sabaaf hojjetan yookaan immoo waan calaqqee uummata keessa jiru ittiin garsiisan waan dantaa kiisiitillee waan yookaan immoo namni sadoodhaaf godhu illee miti. Garuu immoo ammatti waa'ee Oromiyaa sirbuun waan nama dhabsiisa malee waan namaan argamsiisu jedhama biyya san keessatti. Osoo immoo waan biraa sirbite ta'ee lafallee mallaqa daldalallee argatta ture jedhama. Ani asirratti yaada kiyya kennuudhaaf ani kanan sirbu afaan kiyyaan afaan abbaa kiyyaatiin kanan sirbu sirba barbaadee qofa miti. Waanan sirbuufan qabu. Alii Birraa gaafa sirbu yoon kaleessa nu biraa deeme kun gaafa sirbu gaafa lallabu araaraa sirbaatiif yookaan bashannanaaf himuuti kan sirban waan sirbaniif waan badeetu jira waan dhabnetu jira. Kanaaf karaa abbootiin kiyya irra deemaa turan gaafa haqni dabu gaafa uummanni kee burjaaja'ee rakkatu gaafa dukkanni baay'atu artiin immoo dukkana keessa teessite ifa agarta waan ta'eef ijuma aartiitiinan dukkanaaf yeroo keessa waan keessa jiru kun burjaajuuf ni jira waan ta'eef kan sittiin immoo dhumtuun beekaa waan baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf dukkana kana cabsinee baanee ifti akka jiru uummata keenyaaf abdii ta'uu akka qabu abdiis akka qabu kan agarsiisuudhaaf uummata kiyyaaf jirra Oromiyaadhaaf jirra Oromummaan hin daraaran guddata hin bal'ata kana caalaa biyyi keenyas hin kabajamti Oromiyaan hin sheenoftu osoo nuti jirru ilmaan ishee osoo jirru waa tokko hin taatu abdii qabna abdiidha wanti guddaa ilmi namaa abdii qabaata jiraata ilmi namaa abdii kutannaan jiruu hin qabu waan ta'eef abdii guddaa qaba abdii guddaa qabna jedheen amana waan ta'eef kanaan haamilee uummata kiyyaa kaasuudhaafan murteessee sirban albama keessatti gochuudhaaf yaade gabbaasee singilee baasuudhaaf dirqame jechuudha. Taaddee bara sirbaa albamii kee gadaan keenyaa baastu siyaasa keessatti warri xiinxalan waa hedduu wanti kaasaatiin turan maali? Sochiin warraaqsi Oromoo waggaa 50 booda waggaa 50 jechaan yeroo jaarraa abbaa gadaafaa yeroo waaqoo guutuufaa qabsoo itti finiinsan yeroo Alii Birraafaa gama artiitiin illee itti ka'an waggaa san booda waggaa 50 booda ka'e jedhama. Keessaa Oromoo Protestii dhufe sirba keessan booda. Jechii walaloo san keessa jiru sirbi maqaan albamni ittiin waamamu bakkalcha calaqisaa biiftuun duubaan bariitu saba koo gadaan keenya milkii waa fagoon jirtu faajjii galma abbaa gadaa urjii odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenya galma keettu maleen haftu. Wanni kuni fincila diddaa warraaqsa Oromoo Protestii san raagee taaddeeneedhan. Achirraa maal jetta waa'ee wanni itti deebina. Maaltu si barreessisiise? Maaliif yeroo namni baay'ee abdii kute ture yeroo qabsoon ala kanaayyuu afaan faajja'ee biyya keessaallee afaan faajja'e ture yeroon gadaan keenyaa sirba san baastu. Afaan faajja'ee uummanni keenya abdii kutatee uummanni keenya abdii kutatee beekadheen hin amanu. Amma gaafatu dhageetinan. Qabsoon Oromoo amma qabsaa'aaf gochuun barbaadu. Amma artii keessatti artiin qabsoon wal qabata. Waliif intinii qaba gumaacha qaba waan ta'eef. Qabsoon uummata Oromoo istiraap gochuu danda'a malee abadan hin dhaabbatu. Kanan amana. Maaliidhaafan sirba san sirbuu barbaadee akkamitti walaloon sun barreeffamee waan naan jettee fi irreecha horaar sadeetan dhaqee walaloon kun ammee xiqqaatu barreessa. Mucaa artistii cimaa mucaa Dirreedawaati. Oromiyaa ammeetu barreessee zeemaasaa yeedaloosaa mogas waliin hojjenne. Irreecha deemetinan maaster pilaaniin kun ufuufaaf deema. Oduun maaster pilaanii kunis ka'aa jira. Kanaaf ani yeroo jalqabaatti gadi bu'ee malkaatti irreeffadhe yoo san ani yeroo baay'ee waltajjii irratti sirbuu uummanni gaafa irreecha irraas gad deebi'u koonsertii wayii qopheessinee sirbuudha malee carraa argannee gara malkaatti gabbuunee hin beeku. Akka tasaa ta'een dura bu'eetoo deemu uummata faana. Taphachaa gaafan gabbuu malkaa bira gaafan ga'u
qeerroon godinaalee Oromiyaa kutaa Oromiyaatirraa dhufan hundi wal ga'aniiti waliin kakatu. Yoo maaster pilaaniin kun biyya keenya irratti mirkanaa'edha. Yoo wanni kuni ta'e nuti Oromoon inuma banne qeerroon inuma bade. Kana fuuldura dhaabbannee falmina. Kana gochuu baanne yoo walirratti duulle, yoo wal keessatti duulle, yoo wal basaasne lafeen Taaddasa Birruu, lafeen Jaarraa Abbaa Gadaa qoree ta'e nama waraana gaafa walii kakatan achii boo'etu bahe. Dhugaan sitti maanama tiyaatira hojjechuun barbaadu. Waa'ee kiyyaas gabbayee haasa'uun aadaa saniin qabu. Hojiin kiyya yaa haasa'uun jedha. Hojiin kiyya haa dubbatu. Because artiin guddaa waan ta'eef. Yeroo eeggatee dhugaan hin baa waan ta'eef dhugaa kiyya himachuudhaaf nama fiiguu miti. Waan sana argeen guyyaa san akkaataan itti oole sitti himuu hin danda'u. Waan san viidiyoodhaan illee waraabbadhee tan deeme. Gaafa qeerroon walii taa'ee kakatu. Namni kakachiisu qeerroo san ijoolleen qeerroon Oromiyaa hin beekti. Ani argee hin beeku isaan dura mucaan sun qaroo dhabeeyyiidha. Namni kakachiisu isaan keessaa waliigalee qeerroon afaan tokko walii kakatee achi keessaa yoo ol deebi'u arge. Wanni deemaa jiru, wanni dhufuudhaaf ta'a uummanni keenya wasan bukokeetuma ta'a. Fala barbaada karaa adda addaatiin yaaliin godhaman yeroo baay'ee sannan beeka. Kana gidduutti qeerroo walii kakatee ka'uusaa gaafan baru waan akkasii akka jiru ammee fa'aa wajjin taa'ee haasa'e. Mahammad Jaalalaa jira, ammee jira, Mugas. Ammeen waan kana itti himnaan walaloo akkasii naa barreesse. Dafneet yeedalootti goone anis gaafan shaakalu miira shaggaadhaan shaagalee hojjennee albama kiyya irratti gadaan keenya gaafan haasa'u waan san argee waan sanirraa ka'in waan guddaa tokko predict godhe. Waan ani yaade sunis atumti haasoftuu akka sabni beekus akkuma san ta'ee fincilli ka'ee diddaan fincila gabrummaa hin ka'ee wanna ta'e walitti himu Oromoon sin beeka waan ta'e waan beekamu walitti himu sanirraa ka'ee tan san godhe. Bara baraan kana hoo maaltu fide? Duratti meera wada gachuu baate. Bara baraan egaa biyya keenyaaf egaa Itoophiyaadhaaf bu'aamaa jedhanii ijoollee artistoonni hiriyoonni kiyya sin buusi waa'ee Itoophiyaa kana. Amma isaanii gale tarii naa galuu dadhabe ta'a. Yookaan naan galle ta'a. Ani garuu amma naa gale immoo isaaniif hin galle yaada. Kanaaf yaada nama tokko hin dhiibu. Isaan yaadatu galee fi bo'u. Anis immoo waan naa galetu naa galee bara baraan jedhee lallabuutti ka'e. Kanaaf dhugaan kan abbaati ammas ta'u yoo Oromiyaan jiraatte biyyi kun jiraachuu danda'a. Biyya guddaa keessa teessee Oromiyaa kana diigdee Oromiyaan bittinnaa'ee biyya ati ijaartu hin qabdu. Anaaf naannoo jettee kan ati fudhattu biyya guddaa qabna waan ta'eef warra nu cinaa jiru kanatu naannoo keenya naannoo Oromiyaa isaan wajjin walitti ida'amnee Itoophiyaa taana malee biyya guddaa kana gabbuustee gabbaanii warri haasa'u jira gaazexeessitoonni adda bahanii akka waan irra deebi'ee waan tokko gaafa haasa'u of gurguruu yookaan fedhii biraa feemasummaa biraa barbaadu fakkaata. Nama akkasii cinqamu miti. Beekamtiin ani uummata kiyya biraa qabu kana marraatu nagaa kana caala waan hin fidin qabu. Garuu dhugaa saba kiyyaatiif falmuun dirqama. Because kanan Ali Birraa irraa baradhe. Nuurraa kanan baradhe. Zarihuun fa'aarraa. Ilfinish Qannuufaa. Warra guguddaan fuuldura jiran. Artistoota guddaarraa kanan baradhe. Malee sodaa soba uummata ofii ganuu sanan barre waan ta'eef ilmi abbaa fakkaata. Anis bakka isaan dulloomanitti ana qofaa miti immoo hiriyoonni kiyya artistoonni hedduutu jira akka gartee qeerroon guddatee dhufee amma aartiin Oromoo sadarkaa nama amansiisu artistoonni Oromoo uummata isaaniidhaaf falmuudhaaf laphee ol qabattee deemti. Nuti jirra ana qofaa miti. Sirba kiyyarras bara baraanis ani siin jiraan jenne ani sii jiraan jenne nuti ilmaan kee jirran jedhe waan ta'eef kanaaf kana gochuun dirqama yerooti. Kanaafan jedhe namni mana ofii ijaaree ollaa hojii jiraata malee mana ofii diigee gabbahee badhee taa'ee ollaa inni gochuudha yaadni hojii gala jedhee. Dhugaa. Inni gama biraa ka artistoonni Itoophiyaa faarsaniin alatti warri poolitikaa immoo tarii maappiilee garaagaraa hin argita ta'a gaafa gabbahaniitiin ibsa garaagaraallee kennan hin argita ta'a. Ganamaa galgala Oromiyaa sana akkatti diigani wanni yeroo baay'ee hawwan maappiin dhiyoo tana bahee yoo argitee jiraatte asii shawaa qofa jedhanii akka yeroo dargii duraan waamamu san asiin gara muraasa walitti hidhee Oromiyaa kana bakka jahamoo maalitti qoode.
I think erga haasaa maappiin achi booda as bahe tibbuma albamiin sun hojjetame booda singilii sun hojjetame booda as bahe tarii si dhiphisaa ture wanni warri siyaasaa Itoophiyaa takkatti haasa'u kuni. Egaa ammaati kan haasoftu artistii waliin haasaa nama siyaasaa wajjin haasa'an jirtu. Akka dhuunfaa tokko akka artistiitti. Fireemuma artii keessa sonaa goote natti tola. Bara jawween hammaatu lootuutu mataa ol qaqqabata warri keenya. Kana hin sodaatinis waan haasa'ameef hin ta'u waan hin taane waan hin taanetti hin keessa gallee qola irraa kaasnee haasofna hin haasofna. Garuu shakkiin qabu wanni akkasiin taa'ee sin amanu hin ta'us. Gaaffii biraatti sunaa deemtee natti tola. Waan hin taane egaa. Biyyi kun diigamee Oromiyaan baddee biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu abadan. Kanaaf biyya kana kurfeessanii biyya kana ijaaranii guddisaniiti Itoophiyaa guddoo san arguu dandeessa malee biyya guddaa diigdee Itoophiyaa adoon. Jechaan ittiin ibsuun qabu kana. Waan jechuu qabee sirba kiyyaan jedhee eengaddas intarviidhaan dubbadheeraa kanumarra deddeebinee haasa'uun sodaa fakkaata. Waan tokkorra yeroo baay'ee deddeebisee yeroo keenya balleessi. Waan guddoo yeroo jettee waan itti aanutti waan nurraa eegamu sanarratti akka ani qophaa'ee hojjedhutti artistoonni hiriyoonni kiyya hedduutu jira. Isaanis jiruu uummanni Oromootis bal'aadha guddaadha. Waan ta'eef uummata guddaa uummata Afrikaadha. Haala amma artiin yeroo baay'ee hin raagasi. Artiin waan hawaasni idileen arguu hin dandeenye wahii fageessee dursee kaasa. Akka reefu amma gadaan keenyaa. Ammarra dhaabbatee taaddaleen waan gara fuulduraatti waan Oromiyaa maaltti mul'ata? Akka ija artiiti. Ija artiitiin Oromiyaan tun gaafa guddattu, Oromummaan kun gaafa kabajamuu natti mul'ata. Oromummaan kun gaafa cimee finiinee kan kalee caala, kan eengaddaa caala, irra caala daran gaafa guddatuun arga. Malee gaafa Oromiyaan gajjettu, gaafa Oromiyaan bittinnooftu, gaafa Oromummaan itti qaana'an, itti cabuun argu. Mul'anni kiyya kana. Artiin dukkana keessa teessetti ifa agarta waan ta'eef kanaan shakkiin qabu. Ulfaadhu galatoomne. Mee immoo haala waliigalaa artii Oromoo irratti waan jiru moo haalaallu. Artistoonni Oromoo hedduun akkuma atillee kaastee dhugaadhaa fi wanni isaan hojjetaatiin hin turan. Dhugaa abbootii kiyyaa santuna keessa jira jettee dhugaadhaaf ifaajanii waggaa baay'ee aarsaa kaffalanii garuu jiruun isaanii jiruu rakkataa keessa jiraatu. Ammumallee akkuma arginu Nuuhoon kaleessa akkatti nu biraa deeme argaa jirra. Halloo daawween dhukkubsatti, Zarihuun hin dhukkubsata. Namoota baay'ee. Maal sababni rakkoon akkasii eessaa madda? Artistoonni gama biraa singilii tokkoon illee baay'ee beekamanii waan baay'ee buufatu. Warri kun warra albama hedduu baase. Maali ifaajaniitiin harka qullaa hafuun isaanii suni maalirraa dhufe taadde? Kanaaf sirriitti itti yaadnee dubbachuu qabna gaa waan afaan irra dhufe haasa'uun qabnu. Lafa itti cabne san, lafa rakkinni kun itti maddu san wallaale anis. Artiistiin biyya guddaa qabaatee, saba bal'aa qabaatee, gaafa rakkatu gaafa agartu anaaf wanni sun ifa naaf hin ta'u. Sababa isaatis hin beeku. Tarii artiistoota irraa hir'inni haa jiraatu, uummata bira rakkinni haa jiraatu. Kana gidduutti immoo walitti dhufeenya aartii fi uummata gidduu rakkinni haa jiraatu. Kun marii bal'aa barbaada. Irratti riisarchiin hojjetamee rakkoon bakkam jira jedhanii irratti yaadamee hojjetamuu qaba malee waan manatti dhaga'amu yoonan haasa'ee akka waan san bakka tokkotti ittiin qollofneeffan sodaadhe. Garuu akkasumatti akka nama aartistoota hin ta'in akkuma odeessitti yoo ilaalte uummanni keenya uummata abdachiisadha. Gaafa sirbi keenya bahu hin dhaggeeffata. CD amma danda'e nurraa bita. Kana gidduutti immoo artistoonni keenya guddaan gaafa rakkatus immoo hin agarta. Artiistiin Oromoo ani ofiif hojjete jireedhee yaadu. Of qabatee ofiif yaadee hojjetu uummataaf of kennee riskii fudhachuu qabu fudhatee bilisummaa uummata isaatiif mirgi uummataa akka kabajamu, mirgi biyyi isaa akka kabajamtu hojjete yeroo baay'ee of gatee hojjeta. Gaafa gaa maallaqa argattu maanajimentii irratti rakkoonni jiraachuu danda'a. Namni saba bal'aan qaba jedhee of gatuu danda'a. Gaafa immoo staar taate, gaafa feemasii taate maallaqa argatte san
namni maal jedha namootiin tokko tokko maallaqa argachuu qofa osoo hin ta'in maanajimentii isaas wajjin beekuu wayyaa. Kan xiqqaa argatee maanaji godhe santu caala kan guddaa argatee maanajimentii hin beekne waan jedhamutu jira. Egaa rakkinni artistii uummatarraa maddas jedhee yaada. Uummanni keenya osoo qanani'ee jiruu bareedaa dureessa ta'ee jiraate amma fakkeenya artistiin Ameerikaa yoo fudhattee ilaalte guddaadha. Jiruun isaa guddaadha. Maallaqni isaa kaffalamu guddaadha. Maaliif biyyi waan guddateef. Gaafa biyyi keenya guddate kuni jiruun artiitis hin jijjiirame jedhee yaada. Agasitti garuu uummanni keenyaa fi artistiin keenya riqicha isaan gidduu jiru kanatu maal ta'ee anaafis gaaffidha. Akka artiistii immoo wanti hin qabnu waldaa cimaa tokko hin qabu. Waldaa cimaa tokko dhaabuudhaaf yeroo baay'ee yaallee itti milkoofne. Sababa isaatti sii kaasuu hin danda'a. Sababni isaa baay'eedha. Kanaaf osoo waldaa cimaa qabaannee osoo walitti dhufeenya gaarii qabaannee gaafa tokko miidhamu irratti ilaallu dafnee wal dhageenya haaluma qindaa'aa haala bittinnaadhaan deemna. Amma garuu aadaa san balleessuudhaaf aadaa fokkisaa san balleessuudhaaf artistoonni amma jirru amma dandeenye walitti deemna. Amma dandeenye wal gargaarra. Amma dandeenye wal bira dhaabbanna. Kanaaf garuu akkamitti sirraa'uu qabaa paanaal diskashinii wayii peepparii wayii qophaa'ee rakkinni waan kanaa maal akka ta'e qoratame yoo irra gahame gaariidha. Yoo san ibsuu wayya malee amma diffaa hin gochuu danda'u. Yoo xiqqaate artiin Oromoo sadarkaa walitti dhufuutti yoo xiqqaate sadarkaa hawwisootti waggaa 50 ol lakkaa'eera. Waan nam tokkee qofaa irra darbeetiin hojjetamu jechaadha. Maaltu jaarmaya guddaa dhoogge artii Oromoo? Maaliif walitti dhufanii jaarmaya jabaa tokko uummatanii wal bira dhaabbachuun rakkoo walirratti haasa'uun dhoogge? Irra caalaan wal keessa jirra naan galu waan isaa. Ani fakkeenya wayii sii kaasa. Biyyoota waggaa 5-6 dura waldaa wayii dhaabuudhaaf yaalii goone tattaafachaa turre. Walduma keenya keessaa namni wayii waldaan kun yoo dhaabbate ani hin jiru jechuudha. Nurratti hojjechaa ture. Nu bira jiru. Abaluudha maalii kaasuun barbaadu. Waldaa diiguu aadaan itti qaba. Jedhee kasii mormus ifaana gurumaa. Kan haqaan immoo gurumaa'utu jira. Kan haqaan rakkina artii Oromoo baasuudhaaf akkaataa itti kurfeessines artistiin Oromiyaa irra jiru hundi akkaataa itti fayyadamu. Kan xiqqoo ikonomikaali strong ta'ee isa daka jiru taalantii qabaatee humna hin qaban isaan akka harka qabu. Ittiin bulmaatni fi karoorri isaa guddaatu. Isumallee osoo hin kurfeessin karaa irratti hafe. Amma gaa dhuunfaa keenyan walitti deemne warri walitti dhiyeenya qabnu warri sammuu poozitiivii qabu walitti dhufnee akkasuma waliin deemaa jirra. Gara fuulduraa maaltu ta'uu qabas hin jedhee akkasitti barii guddaatu barbaachisa. Oduu qaamni biraa interfeeriin godhin achi keessatti. Qaama si diiguutti karaa hin taane si keessa galee nu diiga. Gareen tokko garee biraa keessa deemaa, gareen tokko garee tokko irratti olola gaggeessaa sababa adda addaatiin walirraa fagaata. San immoo miidhaa isaa agarreerra. Bittinnaa'uun aartii Oromoo uummata keenya bira ga'ee miidhaa fida. Kanaaf walitti dhufuun fedhii osoo hin ta'in dirqama. Dirqama yeroo waan ta'eef walitti dhufee wal gaafachaa jirra, irratti haasaa jirra. Gara fuulduraa yoo rabbi nu gargaare waldaa cimaa wayii dhaabne uummata keenyas gargaarra jenneeti abdii qaba. Tariitii artistoonni keenyaa dhugaadha. Artii ajaa'ibaa hojjetanii ijoolleen baay'ee nama dinqisiisan jiru. Waldaan gaarii waan hin jirreef akka itti jajjabeessitu iyyuu hin jiru. Akka caalmaa hojjetaniif wanti nuti waliin haasa'an iyyuu hin jiru. Hamma muraasenumayyuu artii san waggoota 5-6 darban xiqqoo jajjabeesseera jedheetiniin kan yaadu dhaabbata Bashaatuu Tola Maariyaam. Bashaatuun namoota nam-tokkeedhaan singilii hojjetanillee albamii hojjetanillee wantoota garaagaraa irratti badhaasota waggaatti qopheessitii turte. Tarii isiilleen waggaa muraasa booda dadhabuu dandeetti. Hifadhe ka jettu dhaga'eera waan ta'eef. Ispoonsara argachuun mallaqumayyuu argachuun baay'ee rakkisaa ture waan ta'eef. Haala kanaan walitti fidanii nama gargaaruun nama waan jabaa hojjete badhaasuun waanuma baay'ee murteessaadha. Tarii wanti bakana haasa'amaa jiru arge keessaa Below Gift ka jedhu yoo sangee taahuuniif deeggarsi qophaa'aa jiraachuu dhaga'e. Warra koree waan san keessa jiru keessaa situ nam tokko dhaga'e. Achirraa maal nuu himtame? Wanta akkasii sun hammam tokko nama onnachiisa. Deeggarsa miti.
deeggarsa miti. Badhaasa. Badhaasa. Wanni kun uummata irraa ka'ee mucaatu milkaa'ee sirbatu milkaa'ee sirba bareedaa sirbe sirbi sun immoo milkii argatee kanaaf mucaa kanaan teenkii jechuu qabna waan jedhu uummata irraa ka'e uummata bal'aa irraa ka'e. Biyya alaa irraa wanni akkasii ka'ee namootiin waan akkasii jalqaban jiranii sana booda biyya keessatti illee akkaawuntiin nuuf haa banamu jedhanii gaaffii uummataa jira jedhee jimaatu natti hime anatti. Jimaatu artisti Gadaatu natti hime uummanni biyya keessatti akkaawuntiin nuuf haa banamu awwaardii kanarratti badhaasa kanarratti hirmaachuu barbaanna. Waan jedhutu ka'aa jira waan ta'eef nuti immoo si filannee Galaanaa filannee Masarat filannee sababni isaa immoo bakka waan isin amannuuf jedhanii kun aadaa baramuu qabuudha. Nama hojjete gaafa ati badhaastee galatoomettuuni tokkoffaa mooraalii inni hin cima irra caalaa akka hojjetu isa kakaasaa. Warra jalaa dhufuutis immoo haamilee guddaa ta'a. Warra nu fuuldura jiru illee aartiin keenya sadarkaa kanarratti gaafa gahee argan isaanis hojiin keenya galma gaheedhanii waan yaadaniif ani gaaffii kana fudhadheetinan Galaanaa fi Masarat hojiin akkaawuntii bannee waan achirraa argamu saniin egaa waan gochuudhaaf qabnu murteessine kana goona hin jenne waan achirratti walitti qabamu sanirraa kaaneeti badhaasa wayii yoo sidhaan galatoomii teenkii jechuudhaaf waan sana gochaa jira. Sirbi yoo sani bulloon yookaan ammoo sadin obsaadha maqaan isaa tariitii deebi'ee bulloo ta'ee iyyuu hawaasni egaa artii akka fedhetti difaayin godhata. Gara miiliyoona 4 caalee jira. Miiliyoona 5tti siqaa jira. Akkasumas sirbumti keetiyyuu torbaan 2 keessatti miiliyoona 1 ga'eera. Hammam tokko hamilee namaallee aadaa namni keenya yuutuubii ilaalu aadaan isaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf hamileedhuma walitti haa goonuuf malee sirbi kee kun distaaginaa ilaaluu dandeettu. Distaaginaan yeroo hagamii keessatti miiliyoona meeqa gale jettee yoo ilaaltu maali rakkooleen sunniin maal taajjabde? Ati akka nama artiititti muuziqaalee kanneen yoo wal bira qabdee ilaaltu sirbi abaluu sadarkaa kanarra taa'uu danda'a. Sirbi abaluu sadarkaa kanarra taa'uu danda'a jettee yaadda. Tilmaamta. Sadarkaa sanitti garuu viiwarii hin qabu. Achirraa hoo maal furuu qabna? Maal irratti hojjetamuu qaba? Ani amma karaa komiis hin qabu. Komiis hin kaasu. Koomentii komiis. Maaliif seete? Ani waan baay'ee laala. Gaara duuba maalidhaan ija gaara duuba waan agarre mutaadhaan of keessaa yaasu warra Harargee. Manni keenya Harargee. Ani amma achirratti laayikii isaa achirratti baay'ee isaa yoo baay'ee ilaalamu at least akka namaatti waan ani hojjedhu uummanni kiyya naa jaalatte jechuu dandeessa. Ani kalee ilaala duubatti deebisee har'aa miti kanan ilaala. Gaafa artistoonni biyya biraa artistoonni afaan saba biraa muuziqaa isaanii rikoordi godhanii maallaqatti gurguran Ari birraafaa maallaqatti gurguran. Hooks gitaariidhaan muuziqaa isaanii hojjetaniiti uummataaf baasii kisii keessaa baasetti uummata isaatiif dhaggeeffadhaa waliin gahaa jechaa ture. Har'a aartiin Oromoo maalirra jira? Wareegama Ali Birraat fi Nuhuun faan artiistonni guguddaan nu dura jiran kaffalan santu daandii santu har'aan yoo xiqqaate bakka san hin jiru. CD keenya gurguruu dandeenya. Amma ta'e hojjennee argachuu dandeenya. Sun rakkoon ta'u. Isaanuu san darbaniiru. Amma rakkinni kun uummata komachuu sun kanarraa kan gaabbii akkamitti nuti xiqqaachuu qabna, guddisuufii qabna, waan keenya guddisuu qabna jedhee kan xiqqeeffachuu qabu uummata. Xiqqeeffatee waan akkasii kan hojjechuu qabu uummata malee nuti maaltu nurraa eeggama? Anarraa maaltu eeggama? Waan narraa eeggamu qooda Oromummaa kiyya ba'uu qofa. An sana ba'eera. Maallaqa isaarraa muuziqaarraa guyyaa tokko maallaqa argadhee hin beeku. Maallaqan yeroo biraa bakka biraatirraa hojjedhee fiduun muuziqaa afaan Oromooti irratti, muuziqaa afaan abbaa kiyyaati irratti investi godha. Duratti sii kaaseera. Waanan sirbuufan qaba malee birri yoo nan barbaadan chaayinaa nagaduu hin danda'a. Waggaatti chaayinaa gizee 5 kunan deebi'ee miiliyoona guddaan fidaa. Waa'ee biizinasa irratti galanni isaa ga'uuwwan weel tirendiidhaan magaalaa keessatti guddadhee biizinasa nan beeka. Maallaqa argachuu fi muti kanan hojjetu. Waanan hojjechuu qabu assaayimentii hangafoonni kiyya naa kennan san amma galma ga'utti amma bakka barbaannu san ga'utti sirbuun dirqama kooti waan irraa eegamu san
hojjedhe uummata kiyya biraan ga'uun dirqama kooti. Dhaggeeffachuu dhiisuun gahee uummata bal'aati. Kanumaan isin jechuu danda'a. Keessaahuu namni illee aadaa isaa osoo jabeeffatee caalmatti artiistonni illee hin onnatu. Gargaarsota yookaan ammoo tumsoota badhaasota akka kanaa kanneen jajjabeessuudhaaf bal'isuudhaaf maaltu godhamuu hoo qaba jettee yaadda? Akkuma amma gootan hawaasni illee itti hirmaataa jira. Garuu immoo haala akkasii kaaneetuma lafumaa waan tokko tasa goonu kan osoo hin ta'in haala qindaawaadhaan gochuudhaaf hammam tokko aanjaan jira. Akka waldaa artiistotatti illee kan sochootan akkasumatti immoo dhaabbileen amma akka Bashaatuu fa'aa waan idilee gara biraa namoota muraasa irratti qofa gatuu osoo hin taane maaltu osoo ta'e jettee hawwita? Egaa waan akkasitti irratti akkuma ati kaastee kan akka Bashaatuu kun baay'achuu qaba. Akka biyya biraatti awwaardi, Giraamii awwaardi, MTV awwaardi maali adda addaatti jira. Waan akkasii namootiin adda addaatis waan akkasii kurfeessanii osoo jalqabanii gaarii. Karaa aadaa fi turizimiitiin soo yaalan gaarii dhedhee yaada aartiidhaan wal qabata waan ta'eef. Sun ta'uu yoo baate immoo namootiin maallaqa qaban biizinasa guddaa waan ta'eef wanni kun oduu maallaqa isaanii amma ta'e asirratti invest godhanii bu'aa guddaa fide. Jijjiirama aartiis fidaa, jijjiirama jiruu aartii Oromootis waan gaarii fiduu danda'a dhedhee yaada. Waan akkasii instituushaalii intineechuu ta'uu qaba. Instituutiin isaa bal'achuu qaba. Akka dhuunfaa amma kakaaneetu wanni ka'e uummata keessaa ka'ee gaafa isaan nu gaafatan. Gaafa uummanni fedhe kan goonu osoo hin ta'in waggaatti yeroo lama. Bashaatuu amma yoo ji'a wayii keessa ta'e ji'a jaatti immoo kan biraa yoo jiraate waan akkasii oduu jiraate gaariidha. Warri dhaggeeffatu yoo jiraatu kan irratti hojjetanii gaariidha. Warri ispoonsarshipii immoo kaampaaniin adda addaa waan kan irratti osoo hirmaate nama dhuunfaadhaan qofan hin hojjetamu wanni kun akkuma kan warra biraa hojjetamu kanatti oduu kaampaaniin guddaas warra kana bira dhaabbatee aartii kana cinaa dhaabbatee aartiin Oromoo hir'ina hin qabu. Yeroo tokko yaadadhaa gama waggaa tokko kan hundeeffama OBS irratti hirmaannee qabxiin ka'aa ture ispoonsara namni nu godhu hin jiru ka jedhu ture. Kaampaaniileen baay'een biizinasiin baay'een akkuma beektu yoo xiqqaate harki 70 harki 60 harki 70 oliyyuu jechuu dandeetta Oromiyaa keessa kan inni jiru. Garuu immoo aartii Oromoo miidiyaa Oromoo ispoonsar gochuu hin barbaadanidha. Maal rakkoon kun eessaa madda maaltu furamuu qaba? Egaa rakkoon kun eessarraa maddaan beeku ani nuti waan nurraa eegamu hojjechuu. Ati waan jabaa fiddee yoo dhufte ispoonsar gochuun biyya keenya keessatti nagadaa biyya keenya kan irratti bu'aa buufachaa aartii kana sappoortiin godhuu jechuun cubbuu ta'a. Kanaaf akkaataa itti gaafannu akkaataa itti deemnu sirreeffannee aadaan kunis akka badu walitti dhufnee waan akkasii irratti rakkoon akkasii hin jira waan ta'eef miidiyaaleen adda addaa carraa akkasii kennanii osoo mariin achirratti godhamee wanni kun sirraa akka qabu artiistii waliigalee haasa'ee humna aartiin Oromoo qabu abbaa fi beeka waan ta'eef jabaa giddii jaallatu jedhu ajeen. Kanaaf yoo nuti jabaanne ispoonsarshippiin warra ispoonsar nu gochuu dhufu kun rakkoo ta'ee yaadu. Akkaataa bittinnaanee yoo deemne garuu abbaan nu yaadatu jiru. Nuti jabaannee hojiin keenya jabaa ta'ee maarkeetii guddaa qabata taanaan aartii Oromootiif jecha osoo hin ta'in kaampaanii isaanii beeksisuudhaaf mi'a isaanii gurguruudhaaf dhufanii nu biratti waan san ispoonsar godhu. Yoo gaafannes immediately waan san gochuudhaaf nuti jabaachuu qabna. Hojii keenya cimsinee istaandaardii ol kaasnee hojjechuu qabna. Gara biraatiin immoo sirriitti loobii ol gochuu dhaqnee walitti haasa'u. Waan akkasii ta'uu hin qabu jennee namni mataa jajjabaatu namni uummata keessatti beekamu rurrukutee dhaqeetti waan isin gootan kun sirrii miti kana baluu gootan taanaan keenyas aadaadha afaan guddaadha uummata bal'aa qabna waan ta'aniif kana godha. Kana gochuu waannaan immoo adabbii kan kennu uummata waan ta'eef piroodaaktii isaanii uummanni keenya didabee waan godhan hin qaban. Kanaaf nuti jabaachuu qaba. Dura hariiroo keenya cimsuu qaba. Waan godhan qaban. Of waliin iyyuu jechaadha. Akkuma jette jabaa giddiitti jaallatu ofii yoo jabaanneetiin baanee namni gochuu danda'a waan jedhu yaadni sun yaada baay'ee bitamaadha. Mee walumaa gala haala aartii Oromoo kana keessa rakkoolee bu'aa bahiileen jiran hedduudha. Artiistonni Oromoo wanti isaan argaa jiran hedduudha. Waa'ee Nuuhoon immoo haa kaasnu mee Nuuhoon kaleessa nu biraa darbee akkaataan Nuuhoon itti nu biraa darbee dhuguma
hamma ifaajee waan isaa malu argateera. Mee akkamiin rivaayis goota deebinee yoo gilgaallu haala jiruu Nuuhoon keessa darbe. Egaa Nuuhoon waan godhee fi galata inni uummata isaa bira argate wal bira madaallee walaalle dhugaa dubbachuudhaaf miti. Walittuun dhufu amma inni maatii isaa dhiisee of kennee hojjete san uummata biraa egaa hanqina adda addaatiin jechuu dandeessaa waan san hin arganne. At least gaafa inni nu biraa deemu gaggeessaa isaa gaafa argu immoo si onnachiisa. Amma kan sanirraa kana maaltu si guba jennaan ibidda kana maaltu deebitee akka hin taane. Nuuhoon waan nu godhe agarreera. Tokkummaa lallabe, Oromummaa lallabe, Oromiyaa guddoo ijaaruudhaaf nama umrii isaa guutuu gadoodaa ture. Kanaaf boolla isaa daadhii naa guutuu amma nuti cubbuu akka nutti hin taane akka uummata Oromootti akka cubbuu nutti hin taane maatii Nuuhoo bira dhaabbannee gargaarsa isaanii malu goonee bakka inni ciisutti illee intiniinsaa qabbanaa argatu yaada. Akka kiyyaatti akka artistii akka nama tokkootti ani qooda kiyya nan baha. Akka sabaatti garuu saba kana akkaataa nuti walitti dhufnutu rakkoo ta'e malee sabni kun uummata ofiitiif ta'uu hin dadhabu. Siistama san baruu qaba. Rakkinni keenya iddoo kam jira jechuu qabna. Lammata immoo nama du'aa faarsuun aadaa badaadha. Gaafa duute abaaboo sirra kaa'uudhaaf fiiguun gaafa ati duute kun aadaa bareedallee ta'u gaafa ati jirtu gaafa ati waan ati nu goote kanaaf galatoomi jennuun irra nama qabbaneessa. Artistii biraatillee kaasa. Uummata artii qofaa miti. Ogummaa adda addaatiin kan uummata isaatiif hojjetu jira. Gaafa kaastu waa'ee tokkummaa sirbe. Sirbi isaa sun akka sirbatti fudhatu faaruudha malee. Walaloo isaa keessa gallee ilaalle jechuudha. Bara baraan sirba. Gara fuulduraatti illee isaaf fitini. Waan ani Nuuhoo irraa arge uummata ofiitiif hojjetanii saba ofiitiif hojjetanii biyya abbaa keetiif hojjettee onnee namaa keessatti siidaa kaatanii darbu Nuuhoon kaleessa nu barsiisee darbe. Galata uummanni isaaf kenne. Boo'icha imimmaan uummanni gabbayee isaaf boo'e sun artiistota biraatiif galaa guddaa ta'a. Isa qofaa osoo hin ta'in ikonomikaalis wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Wanni hundi artiistiin hundi smaartii miti. Kan tokko maanajimentii beeku jira. Kan saayid biizinasii godhatu jira. Of kenneetuma aartii qofa kan hojjetu jira. Uummata kiyyaa qofaan hojjedha warra jedhu jira. Kanaaf wal quba haa qabaannu. Amma maatiin Nuuhoo Goobanaa waan isaan keessa jiran akka rakkoo ta'ee waltajjii irraa haati manaa isaa gaafa haasoftu. Isiniin qaba jette. Nuuhoon hin duune jettu ishii gaafa agarte baay'ee namatti dhaga'ama. Nuuhoon du'ee yaadu. Isiniin qaba waan ta'eef isinis nan gattanii jetteet gaafa san kaleessa awwaala isaati irratti uummata kana waadaa gale. Uummannis waadaa galeef. Waadaa kana erbuu kana nyaachuun qabu uummanni Oromoo. Akkaataa walitti dhufnee jiruu isaanii guutuu gargaarsa gochaa fi jiraachuu dandeessu. Gargaarsa bareedaa yeroo tokko jiruu isaanii jijjiiruu danda'u. Madda galii ta'ee maatii san jiraachisuu danda'u. Oduu kurfeessinee bakka tokkotti goonee uummannis maatii sun waan sana keessaa bahee jiruu mataa isaa jiraata. Bara baraan gargaaruu hin dandeessu. Namni siin nufa waan ta'eef. Waan bareedaa tokko yeroo tokkotti yoo goote maatii san ofirraa buustu jechuudha. Maatii sun inuma jiraata. Isa qofaa miti. Haalli Zarii Wadaajoo keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma Nuuhoon aartii Oromootiif hojjechaa ture, artiistiin keenya guddaan Zarii Wadaajootis hojjeteera. Aloo Daawwee fa'aa. Warri guguddaan fuuldura jiran hojjetanii fayyaan isaanii gaarii. Umriidhaanis irra rakkatan hin dadhabu. Ilmi namaa ilmi namaati. Baay'ee hin dadhabaatuma deemta. Nama waan taateef. Kanaaf jarri kun osoo akka Nuuhoo sanitti sheenaa keessa nu galchin dafnii bira geenyuu waan gochuu qabnu osoo goone uummata guddaarraa uummata bal'aarraa waan bareedu kana hidhee yaada waan ta'eef mee nutis waan nurraa eegamuuf tattaaffii goona rabbi nu waa gargaaru jedha. Nuuhoon rakkoo inni keessa jiru kana waan tokko gochuu qabnaa jedhanii dargaggoota jahaardhaa natti fakkaata. Muraasni wal gurmeessanii ka'anii Jimaa Makoonnin Masiifaa ta'anii tibbasanii
namnumti akkaawuntii isaan bananitti iyyuu mallaqa galchuu didee nutis asitti waamnee intarviyuu goonee ture Oromiyaa 11 irratti. Waan gaafas jimaan kaase keessaa waan baay'ee keessa kiyya na quuqe. Oromoo wanni milkaa'uu dadhabaaruu fi galata abbootii isaa ifaaje abbootii isaa deebisaa hin jiru. Abbootii isaa itti ifaajan karatti gataara. Sababa kanaaf danqabna. Sababa kanaaf baruu rakkanna waan jedhu wahii kaase. Wanni sun yaani yaada spiritualii fakkaatullee ani baay'ee keessa kiyya na tuqe. Gaafa jalqaba dhaynu mana nuuhoo daayiparii jijjiiruuf hin danda'an maatiin iyyuu. Soo jiru warra kanaa jijjiirra jedhanii jalqaba gamoo guddaa tokko Oromoon tokko qarshii 10 qofa yoo nuu kennedha. Gamoo guddaa tokko biizinasii akka atamma jettuu kana namni wayita mara saantimii buusurraa kireeffatanii mallaqa irraa argatanii ittiin jiraatan wahii goonedhanii gamoo biizinasii haafuu inumaayyuu tokkummaa biilding yookaan immoo tokkummaa biizines seentar jennaan jedhanii yaadni sun hafee mana jireenyaa amma dheengadda kaleessa reeffi nuuhoo keessaa bahu kanayyuu dirqiidhaan bitame. Rakkoo meeqaan bitame. Yoo argitee jiraatte immoo namni isteediyeemii guutee awwaale kaleessa. Wantoonni kun dhuguma Oromoo gidduutti aadeeffatamuu qaba. Hammam tokko dhaabbitti gaafa jiru namni. Ani artiistonni namni hunduu haga danda'e ima yaalaa tarii namni gaariin ummataaf hin turu. Haacaaluun yeroo baay'ee artiistota akkanaa kana irra deebi'ee iyyaafata. Lubbuun isaa darbuu dura torbaan lama moo maal dura nuuhollee deemeetiin ilaalee deebi'e. Dhuguma abbaa akkasitti too'atu nama akkasitti aadaa akkasitti wal to'achuu qabnaa taadde. Hin qabu. Namoonni tattaafatu jiran akkuma ati kaastee haceen waan aadaa akkasii qabu. Uummanni keenya Sumaalee irraa gaafa buqqa'us kan dura dhaqeetu uummataaf sagalee ta'e isaa nullee isa laallee akkasitti kaanee artiistonni Oromoo walitti baanee Alii Birraa dabalannee artiistiin hundumtu dhaqee waan gochuu qabu godhee sana booda gargaarsa barbaade. Yaadni nama tokko keessaa ka'e yaadni addunyaa irratti guddaa ta'u jalqaba nama tokko keessaa ka'a. Kanaaf haceen nama akkasii ture. Ammas ta'u egaa inni bakka dhugaa jira. Aadaa qaanyii kana keessaa bahuudhaaf uummata keenya nutu kaasuu qaba. Artiistii qofa osoo hin ta'in abbootiin amantaa gara adda addaatiin warri dubbatee amansiisuu danda'u warri pabliik irratti pabliik figar ta'e haasofnee waan akkasii caba waan ta'eef nama sii hojjete galateeffachuun aadaa waan ta'eef akkuma mucaan silaytu kaaste jimaan kaasetti eebbi haadhaaf abbaa guddaa. Nama sii hojjete san gaafa qananiistu gaafa galatoomettee isaa waa tokko gootu qalbii isaatti si eebbisa. Kanaaf waan akkasii dhabneetuma karaa irratti gufuun nutti baay'ata kan jedhu kan anis sheerin godha yaada bareedaa waan ta'eef na fudhadha. Kanaaf gara fuulduraa akkamitti gabba'uu qabnaa isinillee dirqama qabdu. Miidiyaan akka keetii kun miidiyaan biyya keessattis miidiyaan adda addaa waan kana irratti isin wal taatanii waan kana ajandaa godhatanii yoo hojjetan artiistonni yoo akkasitti hojjetan atleetonni akkasitti hojjetan ogummaa adda addaatiin hojii adda addaatirra warri jiran hundi kanarratti aadaa kana balleessuudhaaf yoo hojjanna ta'e yeroo gabaabaa keessatti qaanyii kana keessaa hin ba'an. Hin ta'u taanan garuu uummata guddaa qabannee salphina kana caalaa salphanna ijoolleen kun wanni goote waan guddaadha mana bitaniif gaafa Haayiluu Disaasaa du'u nan yaadadhaanii reeffa isaa mana gandaa keessaa baasu anatu wajjin rakkate. Reeffa isaa mana gandaa keessaa baasuudhaaf gaafa dhaqee ilaalu manni inni keessa jiraate akkaataa kamiin akka inni keessa jiraate na dinqatu baay'ee nama qaanessa. Miidiyaan immoo artiistiin Oromoo tokko du'eedheet waan san waraabuu dhufa waan ta'eef dafee tanan waan tokko yaade. Namni kun waggaa 44 waggaa 42 mana tiyaatira Agar Fiqir jedhu keessa hojjete. Waggaa 42 hojjetee afaan Oromoo waggaa 42 sirbee jiruunsaa du'aadhaa olii jiraadhaa gadi. Mana gandaa keessa mana du'aa tokko keessa jiraata. Achi keessaa yoo ba'e reeffisaa Oromoof salphisa jedhee waan yaadefan dhaqee mana tiyaatiraa san hooggansa mana tiyaatiraa sanitti dhaqee himee namni kun manni isaa asii waggaa 42 as keessa hojjete waan ta'eef reeffisaa kabajaan tooftaa yaade yoo san dafee ta'u
akkamitti kana keessaa qaanyiidha kana keessaa baay'ee waan jedhe waan biraan naan jedhe waan yaadeffan immediately dhaqee reeffi isaa kabajaan kan bahuu qabu keessummaan inni heddummaata waan ta'eef mana tiyaatiraa kana keessaa bahuu qaba jedheen reeffi isaa akka mana tiyaatiraa keessa san dhufee reeffi isaa mana tiyaatiraa keessaa akka inni bahu godhe. Achii gabbayee gaafan bakka awwaalchaa deemu asitti awwaalamuu hin qabu jedhanii nu dhowwan. Achittis falmii biraa ta'e qamarra bira ture gamarra gaaboo danda'a. Reeffi agar fiqirirraa ka'eera. Uummanni bataskaana guuteera awwaaluudhaaf. Boolloon itti namichi itti hayluu isaa isatti awwaalamu hin qoffuramu. Wanni sidiin kun. Adaqee tanan shakkee tanan mee boolloo isaa nan laala bakka mitti qoffurame gaafan gaafadhu warri boolloo qoffuru hin jiruu hin ajajamne hoggansi bataskaanaa kun dideedha. Maal goota uummanni achi ga'eera. Reeffi karaarraa dhufaa jira. Kana gidduutti maal gochuu qabna? Fukaa waan jedhan tokko jira kan saaxiniidhaan reeffi keessa galu wayii. Guyyaan sanbata. Baankii dhaqxee birrii baasuu hin dandeessu. Sana keessa fukaa san keessa galchuudhaaf birrii 40,000 nu gaafatan. Kana gidduutti ana birrii makiinaa keessa 20,000 tokko na bira jira. Qamariin kun birrii fideedhee 20,000 tokko natti kennee osoo namni hin beekin ijoolleen Kooriyaa keessaa hin jirti. Nu faana fiigaa jiran ijoolleen tiyaatira hojjetan fadhaabaa fa'aa nu bira jiru. Dhaqnee osoo namni hin dhagahin birrii 40,000 kaffallee artiistii Oromoo guddaa fukaa keessatti keenyatu galle. Osoo gaafa san dhaqee mana kibriitii amma kibriitii geessu keessa mana caccabaa du'aa keessa achi keessaa kaameeraadhaan bahee reeffi isaa gabbayee salphina Oromootti dhufu laale. Yoo san dafeen waaqni isa gargaaree reeffi isaa mana tiyaatiraatii bahuu qaba jedhee akkas godhe. Kanaaf salphina akkasii keessa jirra. Uummata guddaa dhaga'u. Na warra fuuldura deemu kanatu amma Oromoo maaltu barbaachisa? Kan nu dura taa'u kan nu dura deemu barbaachisa. Nama uummata kana dura deemu kaaceefaa. Gurmoofni artistoonni Oromoo ogummaa adda addaatiin namni dammaqee walitti yoo deemu aadaa kana yeroo gabaabaa keessatti aadaa bareedaa goonee of keessaa bahuu dandeenya. Kana ofitti dhiisna taanan garuu salphinni keenya ittuma fufa. Kanan sin jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kaaste kanarratti fakkeenya tokko sii dabala. Artiist Admaasuu Biraanuu yookaan ammoo Abbaa Lataa waan wal fakkaataatu nu mudate. Naannoo Afincoo Barrii ture manni isaa deemnee ture mana gaafa deemnu namni ol seenuu hin danda'u. Mana baay'ee xiqqoodha. Mana gandaa keessa ture. Waanuma wal fakkaataa. Achillee dhufamee awwaalli akkanumatti didameellee ture. Namootatti bilbilamee namoota abbootii aangoo maalillee kadhatamee dirqii meeqaan wanni suni ka ta'e. Hamma yoomi marmaartii akkanaa kana keessaa hin baane taadde yoo xiqqaate amma wanti kaasaa jirru ka Admaasuutii asiyyuu gara waggaa 10 deemaa jirra. Hamma yoomii wanni akkanaa artistiin Oromoo ifaajee Oromoof ifaajee sabaaf ifaajee akkamitti galata dhabaara. Maaltu fala wal ijaaruun wanni jettee jira xiqqoo nama dhukkubsa beeta. So wantoota kanarratti keessattuu nama afoo deemee hogganu jettee waan akkamii osoo qabaatee mala Oromoon akkuma Oromootitti artii isaallee waan hunda isaatu deeggaruudha. Kun yeroo baay'ee waan keessattuu irraanfachuus hin barbaachisu. Uummanni bal'aan kun akkaataa itti jiraate waan keessa dabarree hin beektaati. Wanta baay'ee baannee dhufne waan ta'eef rakkoo san keessaa baanee ija banachaa jirra ganaa. Kanaaf walitti dhufnee yoo waa goone agartee waan Oromoon gochuu danda'u. Waan san yoo cimsine ammas walitti dhufeenya keenya yoo cimsine yoo wal quba qabaanne kana keessaa bahuu dandeenya. Kophaa fiiguun humaan hin godhu. Tokkummaan humna ammas tokkummaa jedhee na hoo lallabu sana cimsuu tokkummaa dhugaa tokkummaa haqarratti tokkummaa Oromummaa amantaan keenya adda adda ta'uu danda'a. Ilaalchi siyaasa keenya adda adda ta'uu danda'a. Garuu Oromummaa fi Oromiyaa irratti afaan Oromooti irratti tokko taanee yoo dhaabbanne rakkoo kana caala keessaa bahuu dandeenya. Sodaachuun qabnu kun waan salphaadha. Uummata guddaadhaaf kun waan xiqqaadha. Uummata kana waan kanatti nama hiriirsu dhabame waan ta'eef nuti sirriitti walitti haasofnee qooda hundumtuu fudhata artiistiin qooda mataasaa. Isin warri miidiyaa qabdan gaazexeessonni hundumtuu qooda mataa ofii yoo fudhate waan kana walitti finnee rakkoo kana caalu keessa bahuu dandeenya waan ta'eef rakkoo kana hiikuudhaaf hariiroo bareedaa tokkummaa cimaa nu barbaachisa yaada. Wanna biraa barbaachisa irratti haasa'uun barbaachisa jechuudha. Diskashinii irratti gochuu qabna.
Taadde mee dhimma zari'uun kana irratti kaasna. Dhimma zari'uun kana kanaan dura akkuma kaasaatiin turre namoonni baay'eetu rakkataaraa zari'uun baay'ee dhibamaara. Namni dhugaadha umrii dheerateefis dhibameefis waan ta'u. Rabbi artistoota keenyas hayyoota keenyas hundumaayyuu umrii haa dheeressu fayyaa haa kaa'u. Mee amma akka gaafa nuuhotti afaan guuttannee dubbachuu dadhabne kana zari'uunis rakkoo keessa jiru kana keessatti akka hin hafne maal gochuudha qabna? Oromoon maal osoo godhee jetta? Waan nama jimaan faayee galan kana irratti faa'uu qabaata. Isaan irratti namni wayii dabalamee jimaa fi masarata qofa osoo hin ta'in namni isaan gargaaru dabalamee fi isaan wanni isaan godhan kanaan duraa guddaadha. Saniin galata isaaniif galchuu qabna. Kan kana boodatti fama zari'uun fayyaansa gaarii miti. Ture erga dhukkubsachuu qabee erga siree qabatee dafnee dhaqqabnee zari'uun nuti sii jirra jechuufi qabna. Waan ati nu gooteef nuti bira jirra jennee jiraa isaatitti qananiisuu qabna. Dafnee bira dhaabbachuu qabna. Artistoonni Oromootis walitti dhufnee dhaqnee gaafannee waan barbaachisaa ta'een gabba'uu qabna. Warra nurraa dhukkubsate artistoota biraatillee dhaqnee bira dhaabbachuu qabna waan ta'eef amma yeroon hin jiru waan ta'eef dafnee har'a bor osoo hin jedhin waan nurraa eegamu noo uummatatti gadi baanee miidiyaanis warri miidiyaa qabdan kunis waan kanas irra tumsitanii hojjettanii dafnee qaanyii kanaan dura nurra geessuun osoo nurra hin gahin waan kana keessaa damdamannee keessaa bahuu dandeenya waan ta'eef dafnee waan gaariidhaan walitti gabba'uudhaaf waan nurraa eegamu gochuu qabna. Warri nurraa eegamu teenyee haasofnee dafnee zari'uuniif haa birmannu. Warra dhukkubsate warra biraatis artistoota keenya biras dhaqnee laallee akkuma dhukkuba isaaniitti dafnee eenyuudhaaf maaltu barbaachisa waan jedhu irratti teenyee haasofnee doktoroota isaanii wajjinis haasofnee waan isaaniif malu gochuufii qabna. Uummata boonsaa qabna. Uummata gaafa rakkina keenya baanee itti nu dhaggeeffatu qabna waan ta'eef rakkinni guddaan nu bira jireedhaan amana waan ta'eef yeroodhaaf dafnee baanee zari'uun rakkoo jiru kana keessaa haa baraarru haa gara hangafa keenya jechuun barbaada. Nayyee ulfaadhu galatoomi. Gama goola buutitti haa dhufnume dhimma haga ammaa kaasnee dhimmoota sadi kaasnee irraa waa'ee albamii keetii haasofnee waa'ee akkasumatti ammoo bulloo giiftii haasofnee akkasumatti ammoo nuuhoorra dhaabbannee artistoota keenya gargaaramuu danda'an hundayyuu akkatti artiin Oromollee artistoonni keenyallee galata isaanii argachuu qaban irratti haasofne. Waan haga ammaa ani hin kaasin yookaan immoo irra darbamuu hin qabu jettu akka dhaamsaatti illee yoo qabaatte carraa dhumaasii kennee gama goola buutti deemna. Tole. Maal sammuu keessa na deema seete gaafa sooshaal miidiyaa irratti wanta baay'eetu deemaa jira. Ispeeshaalii uummata keenya Saawud Arabiyaa jiru kana sooshaal miidiyaa irratti rakkinni isaanii waan isaan keessa jiran yeroo baay'ee deddeema. Inuma agarra garuu irraa dubbachuu waan afaan nu qabee wallaale waan ta'eef waan saniif abbootiin amantaa akka waaqa kadhataniif rabbaa kadhata biyya isaaniitti rabbi isaan deebisu haa kadhataniif hin jedha. Nuti immoo artistoonni Oromoo sagalee haa taanuuf. Uummata keenya Saawudiitti rakkachaa jiru kana ijoollee keenya ijoollee barata keessa jira. Ilmaan Oromoo qaqqaalii jajjabaatu achi keessa jira waan ta'eef ilmi namaa jaalatee biyya abbaa isaatirraa hin godaanu. Tokko rooroodhaan godaana. Kan lammataa jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jiruu gaarii jiraachuudhaaf biyya isaatirraa bahee akka hin taanetti rakkachaa jira waan ta'eef uummata keenya Saawud Arabiyaatti rakkachaa jiru kanaaf artistoonni Oromoo sagalee haa ta'an. Uummanni Oromoo sagalee haa ta'u. Ispeeshaalii imbasii Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa jiru. Wanni kun isa laallata wanni kun. Biyya jechuun nama lafa duwwaa miti. Imbaasiin achii dursa kennee waa'ee saba biyya isaa waa'ee lammii isaa gaafachuudhaaf dirqama qaba waan ta'eef imbaasii sanitti ergaan akkanaa gahu kan na ilaalan yoo ta'e. Ambaasaaddaraatu jirus dhaqanii waa'ee uummata keenya gaafatanii uummanni keenya akkaataa kamiin biyyatti galuu akka qabu akka haala mijeessanan akkanaa gaafattu akka artiist tokkotti. Hiriyoonni kiyyaas kana hin gaafatanii ni yaadaa. Egaa duratti artiin maal argaa maal sitti mul'ata jettee biyya keenya guddoon akka isheen guddattuun argasiin jedheera. Oromiyaa biyyarraa baqatan osoo hin ta'in rabbi Oromiyaa keenya guddoo biyyatti baqatan nuuf haa godhu hawwii akkasii tan qabaa. Wanti kaasuu qabnu kaasneerra. Ergaan kun garuu ergaa jabaadha. Uummata keenya Saawudii Arabiyaatti dararamaa jiru san arguu inuma agarraa irraa dubbannee garuu akka quubsaateetti falmineef waan ta'eef isaanii sagalee ta'uun dirqama yerooti. Kanumaan jechuu barbaada ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomi taadde dhaamsota gurguddoo waan lafa hin buune waan hedduu kaastee atis ulfaadhu galatoomi
waan jenne kan ammoo waan hojiirra oolchinu Waaqayyo nu haa godhu jechuu qofa miti haasa'uu qofa miti waan baay'ee inuma jennaa lafa bu'eetiin hin arginu yeroo baay'ee isa kana irratti hundayyuu Rabbi nu haa gargaaru. Egaa wantoota sochii akka waldaatti illee gochuufdha yaaddan waan kam irratti iyyuu yeroo kamuu Oromiyaa 11 isin duukaa jira. Isinis ulfaadhaa galatoomaa atis fayyaa ta'ii horii bulii akkuma singilii keetii bara baraan akkuma Oromiyaan jiraattu ilmaan isillee waliin haa jiraattu atis jiraadhu siin jedha. Galatoon baay'ee Oromiyaa 11 kunis guddatee miidiyaa guddaa miidiyaa addunyaa irratti mul'atu. Haa ta'u isinillee bara baraan nu jiraadhaa ulfaadhu galatoon. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee artiist Taaddala Gammachuu wajjin turtiin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneetiin hin jirra. Dhimmoota biraatiin yeroo Siyaa ifaamoote dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu. Siyaa ifaamoote dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu. Joke rasi dabe indosi fi malesa arjar kakameti rukdada kobesa chibada kufa godo ilmani yesa barabara fi barabara fi barabara 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 kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu fichi ilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo kiltu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Soona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu. Siyoon bifaamooti dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu. Afrikaanota wirtuu malkaa gurraalee gadankee gubanii samiirraa mul'ata. Hojii ardiilee torba biyyaayyuu hayyoota. Barabaraa fi barabaraa fi barabaraa barabaraa fi barabaraa fi barabaraa. Kabaja keef ulfina keef
kee jira biyya jaallenati Oromiyaa biyya ilee fida Oromiyaa biyya bakar waaree Oromiyaa jarraa bagada Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya jaaljatanii Oromiyaa biyya baaroo tumsaa Oromiyaa